بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الحمد لله رب العالمين العالم ما سبق وما خر الذي لا يظلم أحدا وحرم على نفسه ظلما تعالى عما يشركون الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على ما تشاء قدير والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أما وننين dabarsuu fedhu har'a rakkoo jabduu nurra jira. Duuba bona gannaanii bona keessa jirra. Akkaataa itti nabiirraa qabnee saabaarraa qabnee itti rabbitti kadhatan sanii isin ibsuu fedha. Abaallachuutuunu duuba yoggaa islaama qahaxiin qabde imaamni biyyaa guddaan jiraachuu baatuuf kanummaan qaalii isaa godhan tokko biyya ajaja kenneefi biyya eemaree akkaataa itti biyyi tawbatti biyya eemaruu qaba jechuudha. Gama rabbii deebuutti biyya eemaruu qaba jechuudha. Gama rabbii deebuun waan haqa gootaa keetti sadii waan dalagan hamtuu dalagan san lakkisuu ittiin deebuullee sheenaa godhuu amma lakkisee ittiin deebuullee sheenaa godhuu ittiin amma lakkisee waan san ittiin deebi'uu sheenaa godhuu tadabarate irrattis sheena'uu sini galamma waa sadii nima ilaal haqa rabbii kee toobbaan dura waan dalagan san lakkisuudha. Fuulduratti illee ittiin deebi'uu sheenaa godhuudha. Ammaas irraa buqqa'u tadabarate illee itti sheena'uudha. Tadabarate illee sheenawanii ammaas lakkisanii waan haqa gootaa keetti sadeen dubbanne ammaas lakkisuu ittiin deebi'uu sheena'uu fuulduratti ittiin deebi'uu sheena'uu tadabarte irratti nadaamaa sheenaa godhuu sin addaan baatemma laal amma lakkisuu dura haqa rabbii keetti amma lakkisuu tadabarte irratti sheena'uu waliittiis deebi'u jechuu muratu hanga kanaan toobbaan argamte haqa rabbii keessatti. Hani rabbii maal faadha? Arkaan islaamummaadhaa shanan hir'isuu, arkaan iimaanaa jahan hir'isuu, salaata irraa qabii, sooma irraa, zakaa, hajjii, ammaas bitii gurgurfaalleen hoggaa gadi haqa rabbii ta'e hoggaa gadi haqa gartee namaa ta'a. Ol dabrimmaas gamni nikaatiis hir'isuun gama nikaatiis haqa rabbii ta'a. Haqa namaa keettoo sadeen kanaa wajjiin haqa namaa sanfirraa deebisu. laal
ammaas lakkisuu innis muratu ittiin deebi'ullee tadabartallee isheena'uu ammatti haqaa namaa san firraa hin deebisu. Haynimaa san yooni fi horii ta'e yoggaa san deebisu. Yoo horii ta'uu baatee gama harkaafaa ta'e namichi harkaafaadhaan katti bobba'u ta'e halaalummaa irraa barbaadu. Yooni fi miidhaan faana namicha dhufte miidhaa isaa san kafaluudha. Amma guddaan haqa biyya teenyaa kan nu rakku haqa dalaadhaati. Haqa dalaa hoggaa jennu dhaalli jalaa qabii gubba qabii dhalaan hin dhaalu biyya teenya. Gamaan garabbiin ramata isaanuu godha malee. Amma namichi tokko qabaataa miliyoona lakkaa'u. Gurbaas qaba, intalaas qaba. Intala isaa namcha miskiina tokko kunillee kan lakkoonneef kenna. Dhabaaf kenna. Isiin san dhabduu san taate. Hanga jiru abbaa itti sadaqa san illee jechuudha. Yoggaa inni ka'ee du'e hummatuma fi'iitiin itti hafa horii kana. Isiin sanichumaanii deega siitti hafti. Qooqee amatu hajjiin godha jedha. Masgidaan jaara jedha. Madrasaan jaara jedha. Irraan qeebalamu jechuudha. Hajji yoggaa inni dhaqee labbeeka hoggaa jiru malaayikaan laa labbeeka jettee fuula isaatiin dhohitu amatu hajji haa godhulleedha. Kunis itti haadammaynuu asii dura dalaguulleen rakkoo taate kanaas fuuldurattis ni dalennee itti haa murannuu eega islaama taane jechuudha. Gama haqa namaatti haqa gama rabbiitti hoggaa deebinummaas humnaan faaniis haqa rabbiiti. Hoggaa gumna hoggaa jennu waa hojii ciisuu kophaa miti. Dhalaa fi dhiirtii bakka takkatti walii qabamtee qaama qullaadhaan bakka takka walii qabamtee akkaataa islaamummaan dur itti dhufte lakkisuun cufaa'uu haqa rabbii balleessuudha jechuudha. Takka gaawaan bade isin bira jirti isin tunarra beekaa'u waan islaamummaa dur dalagamerraa waan nama biyya teenyatti wali duraallee dalaganii wali boodaa kun hir'isan isin tunallee irra beeka. Ammoo gama haqa namaatti kanaatu guddaadha. Namichi iyyuu harkaan nama bobba'ees saamuufaadhaan hannafaadhaan hanniti gama tokkoon haqa rabbiiti. Haddiidha jan namichi namudha masraayi. Horii namaa fuudhuudhaan haqa namaati. Namicha attichiin waan hate san abbichaa deebisee fuulduratti hinatuu jee hoggaa murate ittillee hin deebu kadabattillee isheen ammallee itti hin deebu hoggaa jee malee akkanumatti waan san kaayyatee waan namarra haate san kaayyatee ormaa wajjin waliif hin deebi'u yaa rabbi jechuun mantaane jechuudha. Ammaas hoggaa nuu himan gama fuudha dhalaadhaattis waan badee jan ammaa wadaa kana keetti dhalaan guutee jirti jaasa lakkiftii asi galti. Tama jaasa qabdu asumatti heeruma. Takkaa hoggaa namicha tokko hoggaa galte ka warri isaanii asuma asitti heerumti. Abbaan fagoon jiraanne abbaan wayii fudhata jettee asumatti heerumti. Heerumni fayyaan ta'u
taan tafa godhumti adoo jaasa qabdoo heerumte achitti heerumte heerumsiisan fayyaan ta'u asumatti anjaasa kiyya ta qabdu gaa beekaniis kun horiin kennaaf jetteeni garii wallaalaadha hoggaa isiin horiiniin biteette ni tafaa jaasanii isin taatu shari'atti akkuma quraanni jetti sunnaan nabi jetti sani isin ta'u jechuudha. Zulmii gama rabbiitiis hir'uu gama ibaadaadha miidhaa gama namaatiis ka'eefii nuti wal fiinuus yoggaa kun nu keessaa dhabame nu keessaa yoggaa dhabame qaamqaa xaarame du'aayin teenyallee hin qeebalamte jechuudha. Nabiyyii tokko Nabii Yunus jedhaniini hoggaa guddisaa hoggaan ummanni isaa hoggaa hammaatan kan hoggaa hammaatan azaabaa isinif bu'aa jeen isinif bu'aa jeeti xiqqoo dhaabbannaan dheeyse keessaa hoggaan ni dheeyse ibiddaa samii isinif bu'aa azaabni laal ibidda faa samii bu'a yoggaa akka nabiyyiin san azaaba san jeetti ibiddi samiidhaa gaddeemee aarri ganda seene aboo gandi iyyan gamma nama baasan beelada baasan ijoollee dullocha baasan mana diiganiiti muka namaaf keessaat baasan kana gaatiif baase kana fixatan jechu akkama irraa deebi'e jedhuba orma azaabni bu'e irraa deebi'e addunyaa tana keessa isaan malee hin jiru. Ammaas biyya teenya wallaalaaf dalaguun man taane beekaan hedduu wallaala dalaguun hin ta'u. Namni salaata isaa guuttatee saanni kun sharti qaba jedhan waan balleessu qaba jedhan lachuu irraa eeggatee akkasuma zakaaniis waan tolchuu qaba waan balleessuu qaba akkasuma soomaniinis akkasuma hajjiinis waan tolchuu qaba waan balleessuu qaba kana cufaahuu yoggaa guutatan malee takka illee hin ta'u jechuudha. Shehari yoggaa joo odiyyaa faati kan dubbadhu jaa odiyyaan wanni si guyyaan si dheeraadha iidarraa dubbatamte isiini wanni odiyyaa godhamu sadii gaalumaa filuunii fi hireedha yoo gaala taate ama shani hanga guutuutti hin ta'u yoo re'ee taate ama lama yoo loon taate ama lama yoo hoolaa taate ama tokko guutuudha ka bakka toon takka illee muraa hin qabne gurri ka muraa hin qabne eegee illee ka muraa hin qabne bakka toon takka illee ka muraa hin qabne hangasi kun amma rabbi kadhatoon keenya yoggaa baane kun cuftinuu qulqullooyte yoggaa baanu harka ol qabnee rabbiin qullaan hun deebisu har'a kunoo baatiin garaa gannaarraa garaa bonaa deebuu keenyaaf illee yoggaa taate hin dhumnaan baatuma takkaaf jechuudha. Amma nuti akka nama huccuu moofaa ammaan dura hin baaqeen uffatuuti dhumte immoo isiin akkas keessa jirre jechuudha. Rabbiin waa waafasiisu Allahumma asqinaa keessa muqiisan Allahumma aqisnaa Allahumma aqisnaa Allahumma inna bil'ibaadi wal bilaadi min aljihadi wal danki wal juu'i maa laa yakfi إلا إليك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا أما سوقابان وباخنا ربادو فوقابان huccuu illee huccuu dur mana keessa uffataniin baan ibti qeessaadhaa ibga qabaadhaa amma akka garii imaamaniitti guyyaa sadii soomananii
guyyaa afreessaa soomanaan baanii akkasuma soomanaas oolchanii rabbi kadhatanii jedhan. Arra san illee nun dhaqqabdu nuti har'a borurraa iftaanirraa nu biyyi teenya tun guutuun arra cinqee keessa jirti. Horiin dhumu jira, bineensi alaalleen shimirroolleen dhumu jirti, bineensi alaalleen dhumu jira dilii teenyaan dhumu jiran. Isaan illee baasanii akkasii kadhatanii Suleymaan alayhi salaatu wassalaam yogaa sadaqaa bahuu deemu mixii takka arge miila sii samitti ol dachaaftee kadhatu. Yaa Allah nuti uumaa teeti riqee teetirraa durummaan qabnu dilii banii aadamiin nun balleessin teettee kadhattu. Duuba sanii aboo harkattanii kadhaaname isin ta'in harkattanii galaa jeeni roobni kasin roobse. Arra laaftuun nu harkaan qabdu jabduu nu harkaa qaba. Annan sagalee tiyyataan dhagahu kadhaa gosa dhalaas dhiirtiriis sagalee tiyyataan dhagahu biyyi teenya guututti bakka takkallee biyya amma sa'aatan ashiitaan duraa taate biyya takkallee biyyi horiilleen qonqoo quufelleen hin jiru. Gama rabbii deebinee akkamma jenne kanatti haqa rabbiitiis irraa toobannee haqa namaatiis irraa toobannee miidhaa cufa wal miidhuu cufa jalaa baanee hoggaa kadhanne inni dureessa isa bira bashbashi hin dhabne bashbashi. Duuba inni har'atti nu roobsee roobni matuma sayitiif rizqiidhaan ilaal itti facaafachuu baataniis mataa fiitiitii rizqiinni rizqii guddu mataa fiitii rizqii isaa rabbi nu haa kennu. Yoggaa rabbiin dubbatu rizqii roobuma rooba samii roobuu fi dachiin maal qabdi uumaa akkana qabdi. Barakaa quraanaatiin barakaa harfii quraanaatiin barakaa suuraa quraanaatiin kana cufaanuu rabbiin rahmatu nuuf haa godhu. Quraanni kanu shafa'u rabbiin nuuf haa godhu. Asitti kanu shafa'u kuuttaatu nu dhaabbatee nu shafa rabbiin nu haa godhu. Qabrii keetti illee kanu shafa rabbiin nu haa godhu. Aakiratti illee kanu shafa rabbiin nuuf haa godhu. Yaa Allah quraana kan shafu nuuf godhu. Yaa Rabbi quraanni guyyaa qiyaamaadhaa karagaa nuuf ta'u yaa Allah nuuf godhu. Kan ragaa bu'u miti karagaa nuuf ta'u nuuf godhu. Yaa Allah quraanni hoggaa ragaa nuuf ta'e asirrattis waan biroo dhabnuus asirratti aakiraan teenya ibaadaan ta'e nuuf taati. Yaa Allah quraana karagaa nuuf ta'u nuuf godhii kan ragaa ta'u miti. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن أبا فرجوبي خموان إذن بولين وان إذن بولون قبل جرا ربين الجارة وقالوا ولي فرجوب إنني فرجوبي ولي رحمة قدودة hoggaa tobbaan numte boodatti walii lamata godhuudha. Hani namaa gaa haadha abbaa irraa qabi, ollaa irraa qabi, rahima irraa qabi. Hoggaa kun cuftinuu hanni kun dhume qabaataan dhabaadhaaf rahmata godhu. Nama hidhu jechuu bara yoo qabaataaf kanaan rahmata godhan qabaataan kun yaa Allah kamna goota yeeti gama du'aayii deebi'ee jechuudha. Akka Umar gaafa kan hoggaabaan abbaas du'aa goosifatetti warra saaliyaati ormaa gaarii yaannus du'aa goosifatu kana kuna cufaa'u yoggaa tobbaan numti boodatti kun cuftinu waan rabata rabbiitiif nu dhiyeessu jechuudha. Gaafiin
akkuma amma sheeyni guddaan irraa jawaabetti afooshaa takkaa jira mandara takkaa mandara tokkoo jira kana keessatti amma qaaxii rabbiin buuse kana keessatti kaan miskiinummaadhaaf dhabaaf ilmaan kana waan itti kan nu dhabee kanumatti ol galee cufatee gabbaa kaan ammoo qabeenya kanaanii ka qabu nyaatee dhugee waliin dirree dhabbaan ni gaafatan yaa ummata keenya ummanni amma imaamman adda addaa kun bahaniiti haa ummata wali sadaqannuu wali kannaa wal nyaachisaa wal obaasaa akka azaaba rabbii kun irraa deebi'uu jedhanii gaafatan hogguu kana keessatti namni kun dureessi kun ka qabu kun yoo warra kanaaf ka'ee sadaqachuu baate gama rabbiitii ni gaafatama. Walumaan rabbi zakaa wajjin godhee fi gaafatamuu tanaafi akkana jedhuuba wallaahi laa yu'minu wallaahi laa yu'minu wallaahi laa yu'minu jedhame rabbi dhihoomsee rabbicha kadhee namichi tokko hin amanne je rabbicha kadhee namichi tokko hin amanne je hoggu sadi rabbicha namichi tokko hin amanne je eenyu ani yaa ergama nama quufee bulee ollaan saabee labaarsi jechuudha. Wayidulii laabdura. Gaafii lama taate. Akkasumatti waan amma dhaabbatu kanarraa azaaba rabbiin gabbuusee lafa jiru kanarraa imaammanii haa ta'u manguddoo gandaa haa ta'u waywaatanii koottaa nama walitti tolchinaa walitti araarsinaa jedhanii ganda keessa deemanii nama walitti tolchan. Kana keessatti obboleeyyanii fi obboleeyyan haa ta'u adeerranii fi adeerran haa ta'u rahimaa fi nasaba kun cuftinuu waluma qabe hawaasa kana guututti walii araarsine jedhanii akka rahmata rabbii kana arkannu jedhanii kanaa sochii jiran kana gariin namaa dura dhaabbata yoo kanaa jecha rooba ka roobu taate rooba saa haa qabatuu jedha namichi tokko hogguu namni walitti araarsu yoo kanumaa jecha anummaa warra kanatti araaramu jecha rooba san roobnummaan sanuu haa fuufaa jedha takka ammoo hogguu walitti araarsan san araara san didee deebi'a takka ammaas waan takka biyya takka keessaa bade hogguu waan san onni badisan meegaa yoo rabbii waanuma biyya keessaa bade tanaallee nu qabeen beeynu haa kakannuu jedha dhufee kakata kunis kanuma rabbii waan isa bira beeku kanarraa hoo rabbiin nuni zigaalaayii araarama didee kanaa jecha rooba samitti haa qabatu iyyuu kunoo yoo toobbaa nama hojii bee dirree keessa nama hojii taa'e maalitti ilaalama diliin isaa ta'u maal fakkaatti jechuu gaafiin. Kana finne bar wanne finne kana laa saniifuu akkuma jirru kanatti yaa Allah nu fira dabde jira malee har'a kaanee waan dabre keessaa dhaala fidhee xaliilchinee addeessinaa nurra jabaatte jechuudha. Tasheelee ijju sana finneewu namichi an araaramuudha jecha roobni haa dhaabbatu jennaan ina daawwacha godhama nurraacha beeku kun gama keenya hin jiru namicha nuu fayyama godhuma gama toobbaa deefina jechuudha. Rabbiin nu haa waafaqu rabbiin qalbiin nu haa laaffisu rabbii qalbiin nu haa laaffisu qalbiin teenya laafsee gama toobbaa nu haa deebisu alhamdulillah rabbil alamin subhaana rabbika